Assalamualaikum. Jirtu bikuma jirtanitti nagaa min rabbi isin irraa jiraatu jecha walitti dachaanee jirra. Awwal barru ani obboleessa keessan Abdul Aziz Daawudin jedhama. Kan isin irraa daawwachaa jirtan YouTube Hiree Sabaat. Kabajamtoota daawwattoota har'a waliin isin qabadee dhufe challenge yookiin sagantaa addaati. Sagantaan teenya har'a mata dureen siidaa maali akkuma intro fulduratti agartanitti sagantaan teenya badhaasa birrii Itoophiyaa qarshii 1000 akkasumatti ammas kaardii dibba ila hanga 525tti isin qabadee dhufe. Egaa daawwattoota kiyya isinis nu faana turun video kana hanga xumuraa daawwachuudhaan badhaafanni isin dhugaa. Egaa daawwattoota kiyya amantiin harka ijaati jedhanii hojiin irra geenya waadaan galee jira. Qarshii 1000 Itoophiyaa jechuun waa maallaqaa miti garuu ni jira miti. Arraam ammaan booda YouTube keenya waa'ee kana kan dalagu taha step kan itti fufnu taha kana kan ittiin wal baru guyyaa jalqabaatti faante jecha kan ittiin wal barru isinis kan ittiin dabartanii saniifuu nu faana turaadhaan nu daawwannaadhaan sharxiilee xiqqoo jira waan biraatii miti daawwachuma bakka saniifuu hanga takka step itti fufnu taha. Okay haa jalqabna sagantaatti haa durru waan biraatii miti takka faarratti subscribe godhuudha lama faarratti like commentii yaada bareedaa kan bakka kanumaan badhaafamtu waan biraatii miti dhugaa ganaafillee kan itti fufuta kana bichatti miti badhaasni keenya kadhaabamu waaniin an asirraa YouTube irraa arkaddu torbaanitti isaati akkasuudhaaf waa dagaleetin fi Oromoo bicha miti ummata kiyya martii hundi kan islaamata kan kiristaana taatan kan biyya alaa jirtanii ummanni keessan Itoophiyaa keessa ka jiru godhuun dandeessan isin achi jiraatanii daawwattanii raanga isin mudatullee waan guddii haa taatu baaf kaardii ergu jechuun yookaan ammoo qarshii 500 ila hanga 300tti torbaan kan faam qabannee badhaasaa jiru kunu waan guddaadha jee biyya feete yoo jiraattes biyya keessa jiraattummaa wal garraa waliifillee laayifiidhaan amantiidhaan walii kaniin ergu ta'a yeroo ammaan kanatti babal'ata jira ibirii jira teeleebirii nigdi baankii illee akaawuntii illee mantaan waan tuffii qabaatii miti jedhama akkasitti karaa sagantaa teenyaa afunu akkasitti jaalawwan kiyya kuma janne sanitti subscribe eega godhe booda like comment godhe booda screenshot kaafachuu qabdan screenshot eega godhatan booda koisa kiyya commentii mataa duratti hin piine isin godha yookaan ammoo emailiin wal qunnamna taha whatsapp sanirratti na wal dubbisna screenshot godhe saniin dubbisna kana bicha miti amma statement isi waanaan takkaffaarratti nama takkaffaarratti akka jennatti qarshii 300 birrii Itoophiyaati kan badhaafamu commentii mataa duraatti aanota kan lammadaa kaardii Itoophiyaa qarshii 100 kaardii 100 jechuun kan badhaafamu ta'a akkasumatti kan sadaffaadha kaardii Itoophiyaadha tashantamii badhaafamaa jechuudha akkasumatti ammas afuraffaadha ta 25 ta macarashaa ta dhumaa irratti dubbiini kan dhumaa kanarratti jaalawwan kiyya qaqqaalii namummaadha madaalaa sirratti namni takka kabajaa qaba hanta ni jira miti nama jajjabeessuuf fadha yaada ja'amuu irratti eega ummata kana wajji wal barree arkee dhugaa amantii booda nama dhumarratti yaada bareeda commentii eda kannate qarshii 500 maallaqa Itoophiyaa badhaafama 500 maallaqa Itoophiyaa badhaasni itti qabne dhufne kana fakkaatu bileen kiyya qaalii karaa marsaa lamatti hanga sagan torban dhufutti hojii dabarruutti nufaana turaadhaan ijaa kabajaa fi jaalalaan bikkuma jirtanii rahman rabbii isinirra haatu jecha nagayaan naaf turaan isinin jaa baay'een isin